gammadee gammachuudhaan nu eegeeti. Nama hedduu yeroo hedduu wajjin karaa dheeraa dabarsinee wajjin beelofnee karaa dheeraa wajjin yaane alhamdulillah har'a isaantu nu bira jira. Akkasumatti isaanillee seenaa hedduu qaban waan dalaganii komatti illee jedhan nu barreessa. Maaliif jennaan kammoo haasofni kun hin taaneef karaa bu'uu danda'a beeki. Akkasii bara. Wallahi dimokiraasiidhaan siin jedhe. Kanaaf duuba nuti har'a gammanneeti wal arguu keenyatti hedduu gammannee qalbii bareedduudhaan qalbii nama wal jaalatuutiin qalbii qulqulliidhaan wal bira jirra. Kanaaf obboleeyyan kiyya liinkii sheer godhaa. Har'a waan hedduu qabanna. Sagantaa simannaatti ni qabna. Sagantaa sanitti aansineetis waan yeroo hedduu isaan laffaatii isaanii waan irra ga'anis itti seennu ta'a gara boodaati. Inshaallah Sheekh Sharaf Aliyyi baga nagaan dhuftan an haa dhufu siin jedhe. Obboleessa keenya yookaan sheekha keenya Ibrahim Hassan kanarratti nu daawwataa jirtan hundi keessan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jaa. Wabaada salaam eega salaamtanaatii booda obboleessa keenya saahiba keenya qaalee nama wajjin barachaa turre eega dhalannee fi asidduu wajjin zaawwiyaa takka keessa turre ulamaa'ii meeqa bira wajjin deemaa turre barachaa wajjin turre zamana dheeraadhaaf waan hangana jenne jaamtee hin laalamne wajjin waa hedduu keessa dabarree yeroo gaarii keessa dabarree wajjin as geenye har'aa isa simachuudhaaf osoon isa himachuudhaaf hin ta'in isa simachuudhaaf yoo tana isinuuni beeytanii laayifirra laalaa turtanii imala dabre jechuudha. Imala daktaratu jedhu lamaan islama akka afaan arabaatitti umraadha jechuun bakkuma takka dhaqxee laaluudha. Laalteetuma irraa deebi'uudha. Akka immoo shari'aa islaamatti umraadha jechuun axxawaafu bilbeeyti wasa'u beena safaa wal marwaa wal qurraasi oo taqsiru raas. Umraadha jechuun xawaafa beeytiidhaatiin godhanii sa'i beena safaa godhanii mataa gaa haddatu rabboleessi keenya hungaa mataan kuni mataa umraadhaaf haddatisan jechuudha. Kanaaf gaanullee wajjillee dhaquu baannu hireen rabbiitun hiree bareedduudha. Rabbiin antal muqaddimu wa antal muakhiru akkuma nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami du'aa'ii keessatti jedhee kadhate sanitti rabbiin nama xiqqaa faadha yoomaan keenya dhaqeen ilmoo isaa keessa waa hedduudhaatu jira jechuudha. Akkuma barnoota keessattuu waan abbaan hin baratin ilmoon barattu. Waa bakka abbaan hin dhaqin ilmoon dhaqxu. Waa hedduudhaatu jira jechuudha waan kana keessatti hikmaan rabbiin dalaguuf tun waan addaati. Ka'u lamaanii gurguddoon jiru obboleessa keenyaaf osoo saahibban isaa tokkollee hin dhaqin nulleen gammannee irraa gammannee akkuma rabbiin gammadetti ilmi namaatitti illee walii gammaduun gaariidha. Simannaa isaatiif nuti sarara magaalaa Dirreedhaa walitti argamna. Kanaaf baga nu dhuftee jennaan baga imala bareedaa deemte san imala rabbiin jaalatu. Imala rabbiin bahaa jee kan nabiin alayhi salaatu wassalaam dhaqaa jee bakka nabiin dhaqee bakka sahaabonni dhaqee gartee dhaqee ziyaaraa Makkaa Madiinaa hunda keessa bahee deebi'ee baga bakka san dhaqxee nu deebitee jennaan nulleeni. Kanaaf nama bakka takka dhaqee hajji irraa deemu haa ta'u kan duularraa gala deemu haa ta'u simannaa isaatiif afaan bahullee bohuma amantaa islaamaa keessa jirarraayi waan hin jirre takkaaraa bidaa andalanii jechuu keenya ifee gaarii yaana hadiisa bukaarii isa afaan baatee jee simannaadhaaf ijoollee warra bani abdul muxalib fahamala waahidan minhum khalfahu wa waahidan minhum amaamahu وكما قال عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه kanaaf simannaadhaaf nama afaan bahuun bohuma jiraate jechuu barbaadeeti. Nama hajjirraa galu haa taatu, ka duularraa galu haa taatu, ka umrarraa galu haa taatu, ka imaltuma biraa hajaa isaatiif bahe haa taatu, alaa kulli haalitti imaltuu dhaqanii imaltuurraa deebi'uudhaaf nama afaan bahulleen simannaa numa jirti. Naafi sheekni keenya Sheekh Ibrahim Bakar galgala kana jechuudha. Dhufasaa dhageenyaan akkasitti gahu. Sheekh Ibrahim Bakar ammoo jalqaba namaan asilii duraa wajjin yaanirraa isa tokko jechuu barbaadeeti. Nu hundinuu saahibban qaqqaalee kan wajjaalanurraa jechuu hiyya. Kanaaf rabbi waliin nu hariisuu har'a obboleessa keenyaaf gammannee inillee bakka san dhaqee nu gammadee du'aa illee nu godhee nuti har'a du'aa isaa san yaa rabbi nu qeebalii jennee har'allee nu deebita akkuma cittuu nu kadhataa turte maqaa nu dhooytee nu kadhataa turte ammallee asitti illee nuuf kadhatta jennee waan inni gaa namni biyya san dhaqe namaa fidullee bishaan zamzamillee burcuqqoo meeqa dhuyne akkasii bar dhuyne kun kanaaf isinillee bakka sanillee kan dhuginillee rabbi isin haa baasu nullee ka bakka sanillee nu haa geessu. Du'aa itee nyatarraan tanaati nama bakka bareedduu dhaqee dhufee afaan bahuun gaariidha. Kanaaf obboleessa keenya nuti irra wanni jennuun nama bakka sana amatu umrii tanteetirraa itti deddeebi'u si haa godhuu jennaani. Wakazaalika akkasumallee hajjiidhaatu isaa hafe hajji umraa gartee hajjii dura dursanii godhuutuni amantaa islaamaa keessatti ni jirti moo hin jirtu yoo jennee ilaalle gama bifa kanaatiin maaliif maafi yaada kana olkaa jennee itti daddee hajjii godhe hooyee yaada ji'ootu lafa jira. Namni kuni حديث النبي عليه الصلاة والسلام بخاري كسيت وديسي ولا عليه
nabiin umraadha moo hajjiidha dura godhe gaafii gama keessaniiti nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa bukaarii keessatti sahaabonni radiyallahu anhum nabiyyi irraa odeessanii umraadha hajjii dura godhe gaafii tana waan hin kaaseef hin qaba namoota tokko tokko yaada kanaa dabarsu jira kagartee umraa sunnaadha umruma hajjiidha dura malee egaa waa waajibaatu dalaganiiti egaa waa sunnaadha dalagan yaada jiru kanaaf hajjiidhaa fi umraa waliin himattu nabiin alayhi salaatu wassalaam karaa isaa eega deemna kan taate umraa dura godhe hajjii dura dursee umraadha godhe jechuudha kanaaf obboleessi keenyaas hajjii dura umraadha godhe jechuudha sunnaa rasuula alayhi salaatu wassalaam asabta jennaan ni qaxxamte jennaan karaa rasuulli deeme kanaaf umraa hajjii dura godhulleen waan jiraati akkuma ergamaa rabbi itti godhe rabbi sirraa haa qabalu jennaani kanaafuu nama amatu achi deddeebu rabbi si haa godhu jennaani wal harkaa gammachuu simannaa ziyaaraa gara biraa kun jechi kiyya ziyaaraan gara biraa tan dhaqantuun hisaabee jettee waan biraatiin ziyaaraa afaan arabaa keessatti bakkumsaa gara itti ilaaluudha akkuma reefu jenne san imala karaa gammoojjiidha karaa biyyaaniyyaa gara ilmaan humbannaa teessoo isaanii qubsuma isaanii duratti san bakka takkaadhaa ulamoonni gurguddaan biyya tanaa tan biittituun qabdu takkaadhaa hin dhaqin fuunee tattaaffii goonee rabbiin gargaaree gargaarsa rabbiitiin jechuudha osoon beekumsa keenyaan hin ta'in osoon tabaroo keenyaan hin ta'in dandeettii keenyaan osoon hin ta'in osoon nuti gartee qabeenya keenyaan waan san dalagoo hin ta'in rabbiin gargaareetuma waan takka yoo namni ka'eetuma itti muratee dalage rabbiin nama gargaara nama takkaadhaa biyya san hin dhaqin waan itti dha'inees sababa masiitu rahmaani masiita tokko achitti ijaaramaa jiru santo xiqqishoo karaadhatti boqatee yeroo isaa xiqqoo turte masjida kana sababaa teessanii rabbiin haa kaasu sagalee teessan tana rabbiin haa sagalee addunyaa irratti gabbuutu addunyaa guutuuf sagalee taatu akka taatuuf jennee ulamaa itti geessine akkasuma ulamaa keenya kun wakka sheekh Musaa Su'aalaa faa sheekh Abdulatif Maxxanfaa sheekh Hiyyaa ammallee akkasuma gara munashiddootaatis ustaaz Anas Maamma faa baay'eedha akka sheekh Jamaal Eeguu faa sheekkan hedduudhaatu achi dhaqaa ture kanaaf nutilleen akka qoodaa wannaa tokkotti wanni nuti yaadnu hojii hojjennu keessatti hojii isinitti himulleen waan biraatiif hin se'inaadha waan kana keessatti waan hojjetamu nyaataa fi bishaan qofaaf hin dheebatu nyaata qofaaf hin beela'u diiniifis ni beelawa diiniifis ni dheebata harkadhaafis ni dheebata jechuudha namni kuni akkuma haadhaa fi abbaanis ilmoo isaanii ijaan harkuu fedhanitti ulamaa'inis hawaasa isaan jaalatu kana namni kuni ijaan harkuudha fedha jechuudha ulamaa'i tana hawaasni kun jechuudha nama sagalee isaa dhagayaa turan nama jaalatan nama diiniif jecha jaalatan kan harkuudha fedhan jechuudha shiyaabaluun akkanatti harkee jechuun maanu dalagaadha yoo immoo san bira dabartee afaan isaatiin nama waa dubbatu agarte maa san caala gammaddaa jechuu barbaadeeti kanaaf iddoo nuti illee gammachuu takka bareedduu takka iddoo obboleessi keenya imala umrarra jiru kana nutis ulamaa'ii tana biyya ziyaarsisuudhaaf akka biitti sun ulamaa'ii tana jaallaltee irraa gammattee gorsa isillee irraa fudhattee akkasuma bakka isaaniif illee haa kafalu warra laffaatii waan kana keessatti laffa'e hunda isaaniitu akka Sheekh Ibrahim Khaliil faa nama baay'eedhaatu jira gaa maqaa dhawee fixuu waan danda'u ka olii tana jiruu fi ka biyya san keessatti argaman hundi keessanuu galatoomaa isin jechuu barbaadeeti maaliif hin kaasee waan kana namni tokko waggaa waan takka dalagu fayyadaan numa jirti durattumaa hoo jirti hawaasa keenya kana keessa nama akaafuus yoo osoo deemtuurra dhufte kawaadoon goruus yoo osoo deemtuurra dhufte kawaahuma takka dalagu isaa deemu waggaatti dhufte assalaamu alaikum eegeettee ni boodaan fayyadayin namni namaan hin jenne hin jiru kanaaf nama dalagu tokko fayyadayin wahuma jiraateetti barbaadeeti waan biraatiif hin jenne kanaafuu hundumti keessanuu ka sagalee nuu taatan waa'ee adda addaa dalagaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isin jechuu barbaada ammallee alfa marra galatoomaa waa'ee tanaa masjida kanaa jalaanaaf nuni eegalle malee hin xumurre jala deemneetuma ammallee hanga duraanii caalaa qilleensa irrattis dabarsaadha hanga inni irraa dhumatee shukrii isaa deebine waliin itti salaantu yoo rabbi insha Allah namatti salaatu nu haa godhu ni xumurree nutti fakkaatin jechuu barbaadeeti kanaaf namni egaa waan takka ka'ee waan takka galmaan gahuudhaatu barbaachisaadha rabbiin nu gargaaree gaangama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أولا جرى خينيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وري أسجرتن خاص وجين جروس تهي قرا غرتي أسنجر اللي نسر جريكا خينيا شيخ إبراهيم حسن عبد الله خنجي أبو برجريج الحمد لله ربي قالني هاجو akkuma sheekan gartee sharaf keenya dura haasee umraa san mana bareedaa kabajama rabbiin kabaje ka isa guddise san mana san ziyaaranii isaa fi haati mana isaa ziyaaranii rabbiin
fidi jechuun nagayaan fidi. Alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u. Nullee yaa rabbi isaanis nagayaan nu as deebisi jennee teenyallee rabbiin qeebale alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u jenna. Kanaafuu hiree tana rabbumaan mijjaa namaafis kan isaanii kanatti mijjeessee fi bakka isaan dhaabe isaanillee nuuf kadhatan isaanillee akka tasaanillee nu qeebalamtii shakkii takka illee hin qabnu. Kanaafuu warri asii tokko yeroo tanaan irraa haasawanii ni jirti hajuus waan dhabu. Laakiin ammoo ni'ima rabbii dubbachuu jira. Fa'in ta'uu ni'imatallahi laa toosuu jee ni'ima rabbii hangam qabdu. Ammoo ammaa bineemati rabbika faaddis jechuu jira. Godhii rabbiin namaa godhe kennaa rabbiin namaa kenne tola ooyine rabbiin namarratti tolina oole ni haasawan. Faaddisiin ifee fuugaa amriidhaa faaddisi. Kanaafuu jara keenya ni'ima rabbii haasa'u jirra. Kan isheen ammaan dura dubbates kan isheen isaan dura dubbates ni'ima rabbii haasa'u jira. Alhamdulillah rabbiin baga irratti tola oolee bakka san isaan dhaabee simanna afaan baanee jechuun nagayaan galtanii rabbi nagayaan isin galchee jechuudha malee waan biraatiin himas. Akkuma illee ishee sharaf keenya dura ture waan hadiisa keessattis jira. Waan guyyaa keessaayis kanuma namni lafaa fuudhee si miti beek. Nabiin alayhi salaatu wasalaam akkuma inni dafna dura jeessan nabi hoggaa imaltuu irraa gali takkaa'uu qasbaa irraa hoggaa gali takkaa'uu qasbaa miti waan feete irraa imaltuu dhuunfaa haa taatu ta duulaa haa taatu ta umraa ta hajjii haa taatu ta feete yoo taate afaan bahee jechuudha. Ilmi namaa afaan bahee akkami nagayaan galtanii bakka itti kuttan irraa je'anii simatan jechuun innis masgiida gartaa'ee masgiidatti illee akka salaatee namni masgiida dubbisee akkana taa'ee jechuudha. Kanaafuu qalbiin tokko tokko karaa biraa isin kutin jechuu barbaadeeti waan biraatiif miti alhamdulillah jiree jechuu barbaadeeti. Kanaaf isaanillee warra amma yeroo hundaa'u deddeebi'ee umraas hajjiis isaan kana galtee warra godhu rabbiin haa godhu jenna. Kadhaa isaan achitti kadhatan hundaa'u anaas ta'ee sheesharaf keenyaas ta'ee akkasuma isin kana hundaaf illee ta'ee irra guddaan tokko tokkotti irra guddaan ganta isaarraa deebi'een boodatti akkuma reefu sheesharaf keenyaa dura tuqee Sheekh Ibrahim illee imaltuu haaraa mana rabbii kabajamaa isin irraa dhufe imaltuu isaati saare akkasuma ta'ee sharaf keenyaa illee haaraa dhihootan jechuun anillee dhugaa akka carraa takkaahu wajjilleen kun laakiin ammoo namni zaata qofaa wajjiraatu miti yaada wajjiraati namni akkuma waan zaatanii wajjiruuti. Wajjumaan jirra zaatumaatu addaan hafee malee wajjumaan jirra laakiin innis karaa meeqa ulamaa akkanatti walitti qabanii ulamoota gurguddaa Sheekh Muusaa Swaalaa Sheekh Abdulaxiif Martal ulamaota kana walitti qabanii asiin gaa'ee isaan hedduun qaraan akka Sheekh Abdulaziz keenya Sheekh Arif keenya walitti qabanii asiin akkana geessan lammaffaa irratti isaan kaanlee jazaa rabbi haa kafaluufi masgiiduu rahmaan kan isaan akkanatti ulamaa tana walitti qabanii fi jiran kana hundaa'u isaanis jazaan isaanii jannata rabbi haa godhu isaan makanaa'u bakka ulamaa saniitis rabbi nu haa dhaabu hiree barii karaa biroo kutuu miti waggaa akkana jiru haasawaa kiyya kana mafuumaa fi maltuqa illee irraan baasina hedduu ijoollee hin deemina laakiin kabirata namaa golchu rabbi ammoo nuti san gadi keenyu keessa yaa rabbi abalee keenya kana shiabaluu keenya kana isa kana jazaa kafali jechuudha malee waan biraa takkallee miti jazaa namaa kafaluu kabirata namaa galchuu danda'u rahmaani waan ta'eef jazaa isaanii rabbi haa kafaluufi warra sababuma isaaniitiin mata duree ta'anii jechuun hundi walumaan jirra masgiinni kunis galma kee rabbi isaa nu haa taasisu bakka ulamaa kana rabbi isaa nu haa dhaabu ulamoota keenya illee rabbi umrii nu haa dheereessu kanaafuu eega Sheekh Ibrahim alhamdulillah baga rabbiin nagayaan si fide eega jenneen booda isallee akkasuma dadhabbiin qaaxiraan ammallee irraan baan akkuma inni reefu dubbate munishila keenya ustaaz kun Anas Muhammadis namni hedduudhaan isa naatu bargaa taattiin galiin qayyinni qaaxiraa hojjetu kasheekaniif jecha kun hoggamas kutee taraa gamana kutee taraa gamana jiru hundaa'uu dhugaa taate qubaan qaba. Zaataan illee jiraatu baanne qubaan qaba. Kanaafuu jazaa isaa rabbi haa kafaluufi ilmi isaa ilmi urgooytu ilmi mi'ooytu ta'aalama fayyaddu daa'ii beekama muftii beekama ulamaa beekama bakka addunyaa kana mara fayyadu rabbi isallee haa taasisuun jaa. Kanaafuu jira keenya gaa kanaaf namni silaa isaan gadan ta'e du'aa'ii walii godhu wal galateeffatu waan jedhamutti jirra. وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياه ما شاء الله تبارك الرحمن. شيكان كينيا هدو غلطو ما الفاد على ربي جزاء سني اقبلوا سني على فوله بريده والبيره تاون على وننا مغمچيسان جيرتو ربي سنا غمچيسون اوبليين كي دفتو كينيا خبجمو في جالتامو اما نمني غري يوغانو تي خنا هاسو انو
kanuma laalee dabru jira beek khalaayi killee gattu kullee hanguma san hiisti beek hiistiin jabduuni yaa kiyyoo rabbiin waa qulqulleessu malee gattu kuma sanii gaditti ba'aadha yookaan haasawa maalaa yaa'anii dhageeffatuutu irra bareeda namni gari hoo yoo foolooyin wanna maali laayikiin kumni tokko yookaan agartee 200 kana si jala jiraate si tuqee silaa maaliif akkana maaliif waan akkana kana hoggaan jeen yaa shee kanaan jee waan ajaa'iba si ta'urraa jee namni waan khayrii ati hojjeturra maaliif sagantaa maraataa takka tatiif irratti hedduu badhaasu takka maaliif badhaasa san ittiin oofin jennaan namni waan khayrii irratti sin gargaaruuni waan khayriin ta'initti irra hedduudha anaan jee bucaa sun ajaa'iba rabbiiti namni asirraa kun akkas jechuu gayye nuti silaa'u fedhan laayikii isaa godhan fedhan haa dhiisan fedhan haa dhageeffatan fedhan haa dhageeffachuu baatan nuti gahuma teenya tanurra jirtu bahachuudha karaa dandeenyu hundaan diiniif yaadaa jiran namni hedduu galatoomfallu keessattuu bakka teenya nurraa bu'ee akka waan isaatti halkanii guyyaa kamanni isaa keessi wannaa si galtee mana isaa alaa mana isaa dhiisee dubbii masjidaatii bahe sheeshara walii nu keessaa hin baana beek nu keessaa si galtee akka darasootatti nutiin kun darasaa beeka bultillee qabaadhu malee darasaadha akka darasootatti waan kana keessa achi bahee dhiibuudhaanis yaadaanis nutti illee fide waan kana gartee ta masjidaa kana sochoofuu keessatti maaliif ta masjidaa kana dubban maaliif kaafne yoo jenne masjidni kun achitti illee dubbaddeetiin ture bakka irraa dhalanne iddoo irraa dhalanne waan goonuuf dhabne malee si galtee osoo qabaanne har'a wallaahi kalaama tokko asirratti dubbannu ichi dalayna malee wallaahi summa sababaa laffaatii ta'isaniitiin sababaa dura Sheekh Ibrahim Khalil achirraa ka'ee dhufuudhaatiin atillee wajjin akkasitti deemtee eeganaa gaajala buutee oofuutiin akkasumatti Sheekh Abduu Maalikiin garee ta'isanii hundaan jechuu kiyya hoggaan akkana jiru hoggaa isaan lamaan tuyne gareen hundi jala jirra jechuudha nuti anillee jalumaan jiraa beeku Sheekh Ibrahimis jaluma jira hedduu haa galatoomanii sababaa saniin arkan malee wallaahi biyya san namni hin beeku biyya fagoo daangaarra jirtu lafa daangaa san irratti hedduu miidhamte hedduu rakkatte dheebuudhaanis abaariinis hedduu rakkatte masjiida san waan gootu dhabdee biyyatti iyyachuun taate iyyannaan sunilleen jecha akka gartee kara tiifii islaamaa tiifii achi dhaqe sun tiifii islaamaa addunyaan tun guutuun haa dhageessu masjiida san hawaasni sun rakkoo isaan keessa jiran waan isaan rakkise waan qabanirraa akkasumaa wajjin takka osoo hin kaatin ilaa hangamatti deemaa socho'aa jiran waan kanaaf ka sababa ta'e isin jechuudha Sheekh Ibrahim Khalil Sheekh Sharaf Aliyyi akkasumas Sheekh Abduu Maalik garee teenya guututti jechuudha garee darasootaatiin wajjin akkasumatti warreen achi keessaatiin wajjin akka Sheekh Abdul Aziz aalima guddaa jira kana hundaan wal qabatee koreen achi keessa jaaram deemte buutee akkasitti dhufuu keetiif hedduu galatoome isinin jaa amma waliin jechuu barbaade meeshaa Sharaf waan kana keessatti yaada waan kanaa eegaluu keessatti mudannoo takka takka yoo jiraatte masjida kanarratti rakkoo masjidaa kanarratti amma hirriibatti dhabdee haasawaanis qaaxiraatti bultee miilallee itti raffaatee loonillee sirra cittee akkasumatti waan nyaattullee dhabuudhaan ni jiraami waan kanarratti tokko waan san ati warra waan san keessa jiruuti abbaa waan saniiti maaliifin si haasofsiisa namni waan kana keessa quba qabaatee nan oofu jiru si eega Sheekh Ibrahim Khalil jechuudha eega Sheekh Ibrahim Khalil yaada Sheekh Ibrahim Khalil waan san keessatti sila nama tokko nama hirmaatuuti ni waan rabbi osoo waan san achirraa dhufanichi dhaquun kamijjooytu taate nin dhaqa ijumaaniin harkaa huyi namni rabbi sodaatu waan kana fiidiyoo tana akka biran kun waan birootu namni sheer numa godhaa laayikii numa godha kabee nufaan asirra teessanii biran kutina akkasii tasawaaba qabdu tana mee Sheekh Sharaf waan inni ta'e waan inni waan kana keessatti isa